Hey, akkam ture qo'annaa? Qo'achaan jiru beekaa koo. Asoosaman dubbisaa jira. Dhuftee? Maal taate? Fuulli kee sirrii miti. Homaan taane. Akkasii na sobuu eegalte jechuudha. Yooman si sobe? Ana hiree dhabar. Yeroo dhiphattu dhiisiiti yeroo mufattu iyyuu nan beeka. Garuu namni duuf jedhu akkasitti golfuun maal jedhama amma? Isa akkasin jedhamu. Nama du'uu fi kan hin duune kan beeku Rabbi qofadha. Ani garuu wanti naaf hin galle. Yeroo ammaa kanaa booda akkamitti akka inni natti deebi'ee beekte? Hiree maal taate maaliif hin dubbattu? Maal dhibbeefta? Maal taate jechuun maal jechuudha? Haala urjii gidduu kanaati kaa. Annillee dhugaa keetti si dhibbisa. Ati na naasofsiisa jetteen turre? Waan isheen taate barti moo? Eeyyeen naasofsiiseen ture. Maal siin jetteere? Rakkoo maatii wayii ishii mudateera. Rakkoo maalii? Kana sana jettee keessaa baastee natti himte. Garuu immoo isaaf dhiphachaa akka jirtu qofadha kan natti himte. Ajaa'ibadha. Maaltu? Torban kana na qabdeetti. Bakka na argite hundumaatti wanta qalbii koo cabsu naan jetti. Nama wajjin jiraadhis dhiises akka mataan koo lafa ilaalu gooti. Dhugaa moo? Yeroo darbees gammeetuun qo'achiisu na argite. Maal beektaa qo'achiistaa sitti nafnee naan jettee na bira darbite. Dhugaa eetaa? Sana qofaadha. Har'a kilaasii keessatti gaaffii gaafachuudhaaf jedhee yeroo narkool kaasu barattoota fakkeessitoota tokko tokkorraa yaadan fudhadhu jettee barattoota gidduutti naqaanessite. Maaliif? Urjiin maal taateeti? Dur gaaffii gaafattee yoon deebisuu dhiisillee hiriyaatti deebisinaan jettee turte. Kana waan sirriin goone. Akka kanatti sitti dubbachuu hin qabdu turte. Barattoota fuulduratti immoo utuu hanga fe'e balleessitee iyyuu qophaa keessi waamte sin gaafachuu hin qabdu? Ani iyyuu nan gaafadha. Haalli isheen amma keessa jirtu kun rakkoon akka ishee mudate agarsiisa. Akka isheen natti himtetti rakkoon ulfaataan ishee mudateera. Yoo rakkoon ishee mudate hoo namoota hundumaa keessaa naan qofaa fuutee natti dheekkamuu qabdi. Namni bar rakkoon ulfaataan yeroo isa mudatu miira isaa kan ba'u nama jaalatu irrattidha. Aarii isaa, garraamummaa isaa, waan itti fakkaates waan itti hin fakkaannes nama kan kootu jedhu irratti kan inni obbaafatu. Amartii akkam bareedu qabda. Baay'ee bareeda miti. Baay'ee malee. Kan irra iyyuu morma keerra ture? Akkamittan arguu dhabe? Gammeetu naaf fide. Gammee? Akkam gume? Nagaa kooti. Hiriirra waan abdii kutatte fakkaata. Lakkittumaan jira. Silas namni akka keetii akkamittiin dafee abdii kutata? Nan ariifadhe jetteeti? Namichi tokko maal jedha seeti? Normaalee ammallee maqaa isaa dagadheera. Imala keenya addaan citu keessatti abdii addaan hin cinne qabaachuu qabnaa jedha. Maartiin Luuter King. Maal? Eeyyeen. Jechama kana kan jedhe dhalataa lammii Ameerikaa hayyuu duree siyaasaa fi falmaa mirga ilmaan namaa kan ta'e Maartiin Luuter Kingdha. Ani iyyuu beektu jedhee si gaafachuun koo. Maal ta'a garuu hamma maqaa namichaa qabattu jecha inni fayyadametu qabatee ta'e. Nan yaala bargaruu hin dandeenye. Amma immoo yeroo na argitu hundumaatti na baqachuu eegalteetti. Maaliif? Hamman si argu yeroon si waliin haasa'u miirri siif natti dhaga'amu dabalaa deemaa nan jettee. Akkas taanaan kun waan baay'ee gaariidha. Ati qaawwa dadhabina isheetii jechuudha bara. Kana jechuun carraa argattee fi sababa argatte hundumaatiin itti fayyadamtee ishee argachuu qabdaa jechuudha.
Waan ansiin jedhe akkam goota. Isa kam? Ani bada giiftii. Ani jaalala kee ittichuudhaafin asiif achi seenaa. Ati isa kam jettee na gaafatte? Dhiifama torbee kana sirrii miti. Homaa yaadachaa hin jiru. Maaloo dhiifama naaf godhe. Siif haa ta'u. Yaadota bilchaatoo ta'anii fi gaarii ta'an dhiyeessuudhaan hiree boojii isin jedheen turre maalirra geesse? Anuun beeku. Homaa yaada kana yaadee homaa naaf dhufu dide. Ani kanan jedhu gummiidhaaf garuu yaadni akkasii akkamitti dhufaaf? Dhugaa kooti bara akka hindoota durii ammarra taa'ee waa'ee isaanii falaasafuu barbaada. Ati yoos jalaa callisanii baay'ee haasofta. Waan hundaafuu amma sadagadhu. Ansiin shaakalchiisa. Innis immoo maalidhaa? Kallattii adda ta'een yaadota namni yaadne yaaduu jechuudha. Kanaaf immoo yaadota quubsaadhaa fi namoota amansiisuu danda'an qabaachuu jechuudha. Pa'a. Gaafa akkasitiin haasoftu muuzii quncisuu caalaa salphaasti fakkaata miti. Jedhimee itti fufisin dhaggeeffadha. Tole. Amma fakkeenyaaf utuu hireedhaa waliin taa'aa jirtanii meena jaji yookiin immoo nama biraa jajitu siin jettee akkamiin ibsitaaf yookiin akkamiin jajjaan? Nan jaja kaa? Argitee? Kun yaada baratamaadha. Kanaafin yaada adda ta'e karaa adda ta'e yaadii siin jedhe maal jettaan seete? Siin jaju kun aadaa keenya miti jettaan. Maaliif? Maaltu walitti fide? Isheenis akkuma kana maaliif siin jechuu dandeessi? Maal jettaan seete? Nuti akka aadaa keenyaatti gaafa namni du'u malee utuu lubbuudhaan jiru jajuun beeknu jettaan. Isallee dhugaa keeti. Atis akkasuma yaadota bilchaatoodhaa fi adda ta'an akkasii yaadi. Hireen garuu gammeedhaan baay'ee jaallatti. Mee nama wal jaallate walitti hafe natti. Mee namoota gaggaafadhu callisiiti. Keessumaa immoo warra gaa'ela qaba. Gurbaan Ebeluu jedhamu sun jaalallee koo ture. Yeroo gaarii isa waliin dabarsine irraa. Otoo kanaan jirru amma kun adda baanee abbaa ijoollee kootii kanatti na heerume. Akkas jedhu. Kanallee dhugaa jette. Seenaa nama hundumaati. Tarii maaltu beeka? Seenaan gammeetii fi rees dhummisaa kana ta'uu danda'a bara. Garuu akkas ta'a jetteefi? Gumi. Akka obboleettiitti waan tokkoon si gorsa. Hanga dhumaatti obsa godhadhuuti ishee faana ture. Garuu ati maaliif akkas naan jettu sirriitti hin beeka? Maaliif? Gammee sababa jaallattuufi kan. Hiree waliin adda baastee gammee kan kee godhachuuf jetteeti miti? Otuu ta'e rakkoo maalii qaba? Akkas jechuun karoora keenya nuuf milkaa'eera jechuudha bara. Ati gammee waliin. Ati immoo hiree waliin. Abdii kutachuu mitiiti dogoggortee waa'ee abdii kutachuu akka yaadne. Isheen utuu du'a lubbuuyyuu ta'e bar sirraa adda ba'uun barbaaddu. Anis dura akkasumatti ni yaada ture. Amma garuu hin beeku. Gammee jaalalli ijoollummaa waanuma akkasitiin dagatamus hin fakkaatin. Mee namoota wal fuudhan gaafadhu yeroo ijoollee isaaniitti himan. Abbaa keessanii wajjin yeroo barannu kaasnee wal beekna turre. Yeroo sana gaa dhiironni baay'ee waan na barbaadaniif an abbaa keessanitti dhimma hin qabun ture. Bareedinni koos egaa akka irra argitan kana miti. Namumti na argu hundumtuu kun ilmoo namaati jedhee gungumaa na bira darba ture. Boodarra abbaan keessan akkamitti akka ta'e hin beeku malee harka isaa keessa na galfate. Akkas jedhu turan miti reegammee. Eeyyee akkasidha. Harmeen koo solitti nu qabdee akkasuma hin jettee turte. Hunduma isaaniiti bara. Aboo sitti haa tolu. Ituu dubbannu waan gaafa darbe naan jetti sanarratti ani sirriitti yaadeera. Sitti himu? Maal natti himu?
haalli kee gidduu kana natti hin bareedne. Maal yaadaa jirta? Yeroo jettu maal jechuu barbaaddeeti? Gumii fi gammee waliin si argaan jira. Sanuu yeroo baay'ee. Maal yaaddeeti? Karoora gaarii qabadheeni kaa. Karoora akkamii? Maal sitti fakkaate milkii? Gumiidhaan si'a tokko onnee ishee argatteetta. Akka biraan deeminee jechaan hin jira. Maaliif naan hin jettu? Maaliif? Maaliif jechuun baay'ee gaariidha. Gumiidhaa firee yeroo isaan tokko ta'an gammeedhaa fireen immoo wal lolu jechuudha. Yeroo sana gammeen immoo kan koo ta'a jechuudha mitiire. Tole erga akkas ta'e gammeedhaan maal jechaa jirta? Gammeedhaanis abdiin kutatin jabaadhu isheensi malee nama kan biraa jaallachuu hin dandeessu jechaan hin jira. Maaliif? Milkii maal taate? Amma gammeedhaa firee wal lolanitti ani gammeetti nama gaarii ta'e mul'achuu qabu. Yeroo isaan wal lolanitti onneen gammee akkana simatuuf gaarummaan koo irraa akeektuu ta'a jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Amma immoo jaarsummaa fakkeessitee shira kee xaxuu eegalte. Maal sitti fakkaate milkii? Waan hamaa yoo yaadde dafee siif hin milkaa'u. Dafee sirratti barama. Hamaa yaaddu sana fageessitee yoo yaadde garuu hammi sirratti baramuu isaatii yookiin yeroon sirratti baramuu isaatii baay'ee fagoodha jechuudha. Kan immoo nama jabaa tokko irraa hin bare. Eenyurraa? Isa dhiisis hin fayyadu. Tole. Amma waan ansi gargaaru qaba? Maallaqa dhabde moo? Eeyyee. Ammallee anis hin qabu. Rakkoon qabu gaafuma argattu naaf kennita. Jechuun liqiin siif hojjedha. Dhugaattuu rakkatteetta. Waanuma hundumaatiifuu Saamsooniif jiituun araaramaniiru. Kanaafuu assaayimentiin kennitti aanonni guddaan isaan lama wal lolchiisuudha. Tole. Saamsoon garuu akkuma atis beektudha. Hojii kana rakkoo keessa of galchina assaayimentii isaa fudhadhaa? Maarree? Akkas taanaan kaffaltiin isaas sitti dabaluu danda'a. Beekta miti amaluma hojiiti. Isa yooma wallaale. Atumti milkaa'e malee inni rakkoo tokko iyyuu hin qabu. Tole. Walitti bu'iinsa Saamsooniif jiituu keessaa maal argatta? Homaayyuu xiiqii qofa. Xiiqii qofa? Wanti hantuunni sun eenyu waliin akka isheen xiiqii keessa galte ittiin agarsiisa. Eenyu akka isheen abdatte beekuu baadhus baay'ee na tuffatteetti. Daangaa ishee baay'ee darbaa jirti. Ana giiftiitti immoo eenyullee fuula badee boqotee hin beeku. Saatii kanaan asiin maal hojjetta? Barnoonni hin jiru moo? Inni illee jira. Garuu si haasofsiisuu barbaade. Maal haasofsiista? Akkuma bartee araada oduutu na qabeen jettu? Anatu araada oduu qaba. Tole. Otoo araada oduu ta'uu baate saatii barnootaatiin maaltu si joorsa? Netti jijjiiramuun keenyatti dhaga'ameeti. Maal na galchere? Manaa bee kana nas dhufu hojii koof jedhee malee miira kee dhidhiibuuf jedhee miti. Naaf gali. Netti jijjiiramuun keenyatti dhaga'amus. Rakkoo maatii akkasii mudate dhageera. Naaf hin galle. Rakkoo maatii maaliiti? Rakkoo koo keessatti na gargaarteetta. Ani immoo amma darabii koo si gargaaru natti tola. Nan beeka. Ani barattuudha. Baay'ee si gargaaruu hin danda'u. Garuu rakkoo si mudate keessatti ati na tuffattee hamlee koo cabsitus ani immoo amma hin dandeessi gargaaruu hin barbaada. Waa'ee rakkoo maalii jette? Eenyutu hojii rakkoo maatiitu mudate siin jedhe? Dooktar Eebbaatu natti hime. Maarree? Araada oduu qabda siin jechuun koo kanaafi bar. Barnoota barachuu dhiistee immoo oduu achiifas dabarsuu kee dhiisi. Ilaayiri odeessituu namaa taatee asiif achi deemtee gurra hin qeensiin. Dabalataan immoo beektoof gootee waa siin galchine keessa hin galin. Urjii waa hin kennan galchu. Eeyyeen hiree siin galchu. Gadi taa'itii barnoota kee baradhu. Inumaayyuu maalan barnoota siin jedha. Erga barnoota dhiistee dhiira wajjin qaxxaamuruu jalqabde turteet ta'u. Maal akka waan hin beekne taate amma keetti rifattee anatti fakkeessuuf himoo? Gammee irratti gumii jaallachuu kee namni waan hin beekne sitti fakkaata? Urjii anatu dhiira waltii jijjiira. Inumaayyuu na dhageessa ati gammeedhaaf kan hin gaddine nama kamiifiyyuu ni gaddita jedhee yaadu. Inumaayyuu jakoorraa ture.
Hiree maaliidha maal taate? Nan tuqin. Ahaa maal taateeti? Maaf akkasiin boos? Narraa deemi. Utuu akkas taatee jirtu akkamittiin hin deema? Maal taate natti himi? Siin beeku narraa deemi. Adaraa hooqaa nan dhiphisiin. Eenyutu si muufachiise? Giftiidha? Ishee miti. Eenyudha ree maal taate? Maal si galche? Nan dhageessu narraa deemi siin jedhe narraa deemi. Utuu wanti barbaade dhufee iyyuu hin deemu. Natti himi maal taateeti? Ani shamarree dhiira walitti jijjiirtuudha. Homaa sin fayyadu. Maal? Dhiirota? Eeyyee. Ati nama gaariidha. Deemiitii shamarree dhiira walitti hin jijjiirre barbaadiitii ishee waliin ta'i. Bareedduu keenyatu akkasiin jedhe natti himi. Maal? Urjii? Eeyyee urjii. Maal jetteen? Maal jechaa jirta? Hireedhaan maal jetteen? Maal si galche? Maaltu ta'aa jira? Gammee, urjii, maal inni? Ani siif beekaa gaafadhuun ikaa? Turi yeroo isheen dhiira walirratti jijjiirtu ati eessatti argiteen? Maal? Bakka hin barbaadetti yoon argee maal si galche? Ati barataa miti? Adabattee barnoota kee hin barattu? Siinsii ilaallata? Isas yoo ta'e ati natti himtee miti kanan baradhu. Silas barnoota maalii beektee baratta? Hojiin kee yoo ishee jala fiiguudha hoo? Ati garuu nama akkamiiti? Erga yoo miti hamlee barataaf of eeggachuu dadhabde. Karaa siin fakkaanne kanarra yoomi kaastee adeemuu jalqabde. Oh, akkamitti akkan barsiisu natti muufikaa? Natti mikaa Profeesara keenya akkamitti barsiisu? Isatu si hafe. Urjii, tasgabba'aa maaloo? Maal gochaa jirtu? Maal keessa galtan? Hireen akka dhiira walirratti jaallattuu fi gaarummaa koo mucaa kanatti himtee hamlee ishee cabsite. Ammoo gammaddee? Silumaayyuu waa'ee gaarummaa koo eenyutu isheetti misiin jedhe? Eenyutu na haasa'e isiin jedhe? Natti mika! Siinoo abukaatoo hiree eenyutu si godhe? Hireedhaaf maal akka hin ta'e sirriitti bareechitee beekti. Ila gammi, ani immoo barsiistuudha. Barataa fi barsiisaa gidduu galtee mana dhuftee na doorsisuu keen immoo maal akka sirra ga'u atiyyuu booddee ni ilaalta. Ahaa, mana barnootaatiin na haarisiisuu fi jedhi kan haarisiisi. Isin namoota gurguddaa miti? Maaltu akkasii isin godha? Teessanii seeraa hin haasoftanii? Asii immoo maal hojjette? Akkam? Maal as dhufuun koo waan haaraadhamu? Sallee miti. Maariif si ajaa'ibire. Bakki kun siif yaadannoo gaarii hin qabu jedhee. Naaf gadditee jechuudha. Maaliifan siif hin gaddu? Sirreetti. Ati hiriyaa koo miti? Ati kan naaf hin gaddin eenyutu naaf gaddeetteeti? Bakki kun bakka eenyummaa kee dhabuura dabartee ofii keetti dhabde. Waaqayyoof haa galatuuti amma jijjiiramteetta. Sun hundumtuu seenaa ta'ee darbe. Seenaa qofa osoo hin taane seenaa awwaalameedha malee. Kanaaf bakka itti seenaa awwaalte maal gochuu dhufte? Moo sitti deebi'e? Galata isaati natti hin deebine. Akkuma tasaa yeroon karaa karaarra darbu bakka koo yeroo rakkinaa da'oona ta'e ofitti na qabe kan argitan inni nagaa gaafachuudhaaf itti gore. Nagummaadhaaf taanaan na ta'u. Kan hin jedhu jiituun akkami?
nagaa isheen itti fakkaate. Hin beeku. Maali? Wal argitanii hin beektanii? Jechuun mana barnootaatii jiru akkamitti wal arguu dhiisna jetteeti. Malee mana barnootaan alatti garuu waliin argitanii miti. Kanarra isatti wal agarra jetteeti. Saamsoon garuu ati nama akkamiiti? Hiriyaa akkamiitati? Turi garuu barsiistuu urjii hanga har'aatti nuti sin beekumoo maaltu ta'e? Akka barbaaddetti yaaduu dandeessa. Mee akkamittiin hiree irratti duuluu eegalte? Wanti hin beekne yoo jiraate rakkoon qabu natti himi. Gamme sittumuuf dirqama tokkoyyuu hin qabu. CDCT barsiisaan biqilaa iyyuu akkasii wanta hamlee ishee tuqutti dubbatee hin beeku bara. Gamme urjii maaltu akka ta'aa jiru tasuma naaf galuu hin dandeenye. Maaliif natti hin tan? Urjii barsiistuu akkamii akka taate garuu sitti beekamaa jira? Na dhageessa waan hin beekne irratti murteessuuf hin ariifatiin. Maarreenis kanaafin si gaafachaa jira bara. Yeroo darbeessituu hireenya qo'achiisaa jirtu qo'achiisuun sitti nafnee maal jettee tuffatteedha kan nu bira darbiti. Ani kanan jedhu yeroo isin da'oo galtanii qo'annaa sababeeffachuun miira keessan bahattan maaliif nu bira darbineedha? Akkasii? Miira? Waa'ee miira maaliiti? Gamme waan hin beekne sitti fakkaata? Ani amma obsa koo fixadheera. Warra ollaa waamuufan jedha. Maal akka uumame maaliif natti hin tan? Tole ta'uu isa dhiisi. Yeroo darbe immoo barattoota fakkeessituu irraa yaadan fudhadhu maal jettee dhiiste? Maal taatee turji? Maarree fakkeessituu dha'u nan sobee? Ture garuu maaltu ishee sitti hadhiise? Eenyu caalaa mitii kanatti isheef quuqamaa turte? Mee maalidha? Tokkichumaan gaarummaarraa gara... Xumuri kaa xumuri seexana naan jechuuf turte akkas naan jechuuf turte xumuri malee gamme kan si hafe isa anaan na arrabsu miti? Barsiistuu koo taatee sirraa barachuu kootti baay'een qaana'a. Ituu siif galee barsiistuu taanee haamilee namaa cabsuun beekumsa hin barbaadu. Bara jireenya koo keessatti wanti sirreessuu danda'u tokkotu jiraate barootan barataa kee ta'ee dabarsin balleessan ture. Baay'een gadda barsiistu. Yoomi tasuma akka ta'e yaadde miti. Maaltu akka hin yaade miti? Natti ija koo lamaaniin yeroo wal dhungattanii sin arge. Sanuummoo mana barumsaan alatti wal argine hin beeknu jettee na sooddaa? Saamsoon ati garuu nama akkamiiti? Hiriyaa akkamiiti ati? Ayyoon sitti hime qorqalbii kee caba jedhee tanaan bara. Malee si dhoksuu barbaadee miti. Dhugaamoo? Soba natti himte dhugaa jiru waan na dhoksiteef miirri koo miidhamne miti amma? Hin miidhamne miti Saamsoon? Yeroo fayyitee si arguu keenyaaf baay'ee gammanneerra. Sababa jiituutiin lammata si dhabuun barbaannu mucaasiif hin taaneef of dhabuun qabdu jettee kan xebeexebaachuu turte ofii keetiif bilcheeffachaa waan turteef miti? Saamsoon? Yoomi dhugaa waaqaati akkas miti. Yoomiin haaduu. Maqaa kootiin hin kakatin immoo hedaati yeroo sana jaalala koo diigdee kan kee ijaarrachaa turte. Maal jedheen sitti hima? Utuun sitti himees immoo nan amantu. Saamsoon nan soobiin. Jaalalli ofittoo si taasiseera. Ofii keetiif bilcheeffachaa mijeeffachaa turte. Miti natti mi Saamsoon? Akkas miti. Jalqaba sababa keetiin walitti dhiyaanne. Akkamitti akkas gootee nagaan jiraatti jedheen akkasiin tiriisu gootu gochaa ture. Isheenis jecha koo dhageessee tiriisu gochaa turte. Yaadatta gaafa jiituun dhuftee nattaasoftee maal jettee gammaddee natti machaa turte. Yeroo sana isheen ajaja kootiin dhufaa turte. Yeroo obboleettiin koo dhukkubsachaa turtes kan naaf yaalchise isheen. Gidduutti sababni kan keessa kan obboleettii kootiis walitti dabalamee walitti dhiyaanne. Osoon hin beekin miira hin barbaanne keessa gale. Naaf galuu dide malee guyyaa wal dorgommii puulii sanarraa eegalee miirri keessan ifa ture. Jiruun jaalalaa na duuba ijaarratta anaaf ifa ta'uu dide malee jamaa keessatti wanti gootaa turtan hundis ifa ture. Yoomi maaloo na hubadhu. Waan na qabeetu malee akkamittiin jaalala durbaatiif jedhee akkas ta'a. Anaa yeroo na beektu akkasin ture. Waan na tuqee tasumaan beeku. Gamme! Si waamaan jira miti moo? Amma sun bikoonna keessaa bootti na eegda? Maalidha? Maal barbaadde? Maal barbaadde jechuun maal jechuudha? Miira kana keessatti jirtu waan hin callisutti fakkaate? Abooti sanumadha. Eenyu waan taateef? Maal? Obboleettii koo miira sana keessatti dhiisee dhufuun koo homaasitti fakkaanne siin? Dhiifama. Miira keessa waan hangaleef bara.
Si caalchifadhee haadhoo koo dhiisee dhufee ati garuu maal waan taateef naan jette miti? Ifama dhugaa akkas jechuun irraan ture. Waan ana areefi dhabar. Homaa miti. Garuu maal taataniiti? Anuun beeku. Urjii hangaa irraatti hin beeknu ta'uu danda'a. Tarii immoo waan ta'e tokko taates ta'uu danda'a. Maal jechuudha urjiin maal goote? Hireenoo maal jette? Waan hin jenne maal qabdi? Amma mileen ishee cabutti waan hin jenne jettee mucaa lafa laalchiste bara. Amma yeroo isheen akka istiin dubbattu dhagee baay'ee na ajaa'ibe bara. Urjiin erga yoomiitti hireetti akka isti dubbachuu jalqabde? Kurraajiidha. Garuu maaliif? Anuun beeku. Anatti siisatu gaaffii natti ta'e. Kan si ajaa'ibe maal akka ta'e beekta? Yeroo hiree faana wal lolu akka obboleettiitti takkaan irrallee gortee hin beektu bara. Yeroo hundumaa hiree irra gorti. Amma sun hundumtuu jijjiirameera. Urjiin ishee durii miti. Inumaayyuu keessa baatee hireedhaan dhiira walirratti jijjiirta maal jetteeni mucaan achi dhiiga bu'aa jirti. Dhugaamoo? Dhugaa kooti. Utuu isheen achi hirqaffattee bu'aa jirtudha kanan dhiisee dhufe. Gammee ati obsi xiqqoo ishee tasgabbaa'e. Urjii haasofsiisuudhaaf na yaala. Kanaafuu amma hiree bira deemi. Tole. Tole. Tasgabbaa'e immoo tole. Atiin tasgabbooftu taanaan hireen tasgabbaa'uu hin dandeessu. Kanaafuu waan hundumaa dursa tasgabbii keetu barbaachisa. Waa'ee urjii immoo naaf dhiisi. Tole galatoom. Urjii ko, obboleettii ko, giiftii ko. Waan ayyaana hin qabne sanarraa maal jettee akka ayyaana irraa balleessites beekuu baadhu akkasitiin hamilee ishee caccabsitee waan na gammachiisteef galatoomii bareedduu ko. Akkas jechuun shakkii tokko malee Dooktar Eebbaan harka keessaa qaba jechuudha. Anaan kan na ajaa'ibe osoo waan hundaa beekuu baatte haa ta'u garuu waan hundaa sitti meera beekta. Eeyyeen nan beeka. Maarree osoo beektu akkamitti bobaa koo jalaa yeroo fudhattu sammuun kee waan tokko sitti siin jechuu dida akkamitti sitti dhaga'amuu dida Saamsoon. Akkas naan hin jedhin maaloo. Kan biraan illee haafu Saamsoon akkam dagachuu hin dandeenye beekta. Akkamitti Saamsoon. Maalidha? Saamsoon wanta si hubachiisutu jira. Wanta itti na deemasi. Utuu harkanan sababiin bakka kanaa deemu. Wanta siif hin galle tokkotu jira bara. Wanta itti nan akkan harkanan sababni siin jedhe. Edaa yeroo sana na biratti arrabsuun kee diraamaa kee hojjechaa turte miti Saamsoon. Yoomii akkas miti. Maal jedhee akkasitti immoo hin beeku. Yeroo sanas akkas naan jechaa turte. Waa'ee durba dagattu beekuun maal siif godha naan jettee turte. Edaa akkan dagadhu kan barbaadde ati jiruu kee ishee wajjin gammachuudhaan jiraachuudhaaf akkasitti mijatuufi. Miti? Waan kamiyyuu yoo jettee sirriidha. Akka inni miira kee miidhes nan beeka. Dhiifamas yoo si gaafadhe kun waan dhiifama tokkoon sirratu miti. Saamsoon garuu ana irratti diraamaa akkasii hojjechuun maaliif barbaachise? Akka isheen jaalanne isin gidduu akka lolli jiru fakkeessuun maaliif barbaachise? Amma sadarkaa kanaatti yaadda turte jechuudha. Dhugaadha Yoomi. Obboleettiin koo aduutu sun diraamaan turre. Gidduu keenyatti qaawwaa wayii uumamee ture. Yeroo sanas jibbuun koo dhugaa ture. Dhugaamoo kakachuun kee akkan si amanuufi? Intala kana jibbaa turte osoo ta'e isin gidduutti lolli osoo jiraate qaawwaan sun duudee akkamitti wal dhungachuu bira geessan? Natti himi. Kana akka namanuu barbaadda moo gawwaan sitti fakkaata? Wanta isheedhaaf taate waan an beekuuf ammas ta'ee jennaan dhiisi jettee naan dhiisuu nan danda'a. Dhugaamoo dhiisi maala? Jiituun duras akka nan jaalanne beekta. Ati immoo sababa kootiin itti dhiyaatte erga waan garaa keetii geessifatte booda dhiisi yoo naan jette nan dhiisa yeroo naan jette waan an si amanu sitti fakkaata? Dhugaa Saamsoon. Ati goota tokkoffaadhaati. Goota hiriyaa isaarra jaalallee isaa saameedhaati. Bakka sitti tole. Ati goota nama aantee isaarra jaalallee isaa fudhate jedhamte maqaan kee galmee dinqisiisuu addunyaa irratti galmaa. Baga gammadde.
miira keetiif jettee imaanaa hiriyummaa nama nyaatteedhati. Sii gala ati nama laphee dhagaa ta'e qabdudha. Dhagaa. Hire. 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 Nama waliin haasa'uun barbaadu narraa deemi. Irbaata nyaanne bar. Irbaata sii fiduu? Irbaatas ta'e nama kam waliin haasa'uun barbaadu. Nama biraa wajjin haasa'in. Ana wajjin garuu haasa'in. Yeroo na ilaaltu qofsaa waan hin jirutti fakkaata mee na ilaali. Waaqa ko. Ana akkana ta'uu kee hooman bare. Maa inni maal taate? Homaa hin taane manarraa deemi. Eessan deema? Ani siif deemu? Hire. Haala kana keessa taateessayyuu akka deemtu siif hin eeyyaman. Maa inni maal taate natti himi? Urjii dhagaa. Urjiin dhiira walitti jijjiirtanaan jette. Urjiin maal taateeti? Ani dhuguman dhiira walitti jijjiira? Gonkuma. Gonkumaati kanan gootu bareedduu. Ati bar durba safuu safeeffannaan guddatteedha. Namni maal akka keetii qabu tirikaadhaan barbaadameen argamu bar. Maal gatii qaba? Urjiin garuu akka ani nama homaa hin fayyannee ta'e akka ani gatii hin qabne irra deddeebitee natti himte. Dhiisri. Isheen hin sobdi dhiisi. Hiriiku. Jabaan. Kun qormaatadha tole. Qormaan dhimma si jabeessu malee si kuffisuun irra jiraatu. Ati bar dubartii baay'eedhaaf fakkeenya nama ta'uu dandeessu. Tole. Anjallisee gaafuma waa'ee kee yaadu waan harka keessaa qabu natti fakkaata. Malee urjiin lafaa kaatee hiree irratti akkasii ta'a. Yeroo tokko tokko sirriitti yaadda bari. Kanaafuu amma xiyyeeffannoon kee eenyurra akka ta'e sirriitti bareera. Agartee yeroo tokko tokko waan tokko yoo yaadu. Erga hireen taane eenyu dharee? Inni maal sii godhame amma? Carraa kanatti fayyadamte hireetti dhimma yoo baate sii wayyu? Akka sibiila tumamuudhaaf giddee keessaa ho'ee baheetti jechuudha. Waan hojii jalqabde kanatti boba'aa xiqqoo isheen dabaluu sirra jiraata. Isaaf gammachuu guddaan qaba. Kaffaltii malee sin kaffalchiisu. Anatu si hojjechaa jira bara. Inni waan yoo si kaffalchiisuu qaba ture. Ani kanan jedhu morma hiree irratti amartii wayii argeen eessaa fidee gaafannaan gammeen naa bitee naan jette. Ana hin beeku. Garuu immoo ta'uu danda'a. Amarticha hattoonni akka jalaa fudhataniif yaadeera. Kun rakkoo maalii qabaree? Hattoonni muuxannoo gahaa qaban tokko tokko jiru. Garuu immoo gaas irratti maallaqa xinnoo ishee si kaffalchiisa. Yaasi. Ati maallaqi hariiroo jabaa qabdu. Inni dirqama. Garuu yaada tokkoon qaba. Erga irraa fudhatanii booda utuma xiqqoo ishee kuumanii ni maal sitti fakkaata? Lak. Namoota akkasii yoo man dhagayan. Waan si ajaa'ibu namoonni naannoo koo jiran hundumti isaanii aaraa daree bichaa qabu. Irra kutii yoo jetteen illee caccabsanii lafa kaa'anii biraa deemu. Baay'ees miti bara. Xiqqeessanii mallattoo xiqqoo ishee akkatti godhaniif. Anillee akka saaman qofan barbaade. Ati jennaan immoo haa ta'u ka. Akkam baay'isne xiqqeessanii maal dhiibanii. Kanaaf waan tokko illee yaaddee. Carraa kana fakkaatu argadheetaniire sirraan galcha malee sirriitti. Yeroo akka istiin Dooktar Ibbaadhaaf urjiin hamilee kee caccabsanii lafatti dabalanitti qorqalbii kee akka istiin caccabsanitti ani immoo gammachuun koo galma cidhaa taa'amtiire. Hello. Eessa jirta? Hojiin tokko dhufeera.
Ani giftiin tun siin kaffalisi hojjisiisee beekamoo? Hiriyaan kee sun jira? Baay'ee gaarii. Sirriitti na dhaggeeffadhu. Maalidha eenyudha sin? Beeka!